النقبي قلقلا وقات انتو وانت قديم ملا ملا نتاموت في النقبي قلقلا آيتو إليتو جاللا ننموتي جالتي أنا ميتي بابا قلاس نفوتي سينا متا سينا متا يا بردا لميتو سينغو هاتي سينغا متي بيخي كما تنبيتو tolega ayyaantu teenya artistoota keenya kanneen biyya alaa jiran irra guddaan isaanii sirboota singiliidhaas ni gadhiisanii aruuza irratti gaamajii deemfaan beekamaadha akkasumas Elemoo Abdushakur innis warra alfifaa isaan warra aruuza irratti qawxii godhu keessaa ayyaantu nu dararteen anjaan maalitti jee gaafannaan aruuza hoggaa nuti yaamamne isis kharabirati yamani hogga nuti achirra baane nudura baate shagoy dabatte badaasa kanyandi burratti achitti leenjistu shagoyti jolle tuta khaysa anatiqo hawwiso Toronto khaysatti beekomsa ninqaba eddu beekameetin jira gize shagoyetti dhufe an haalati afabba yaafuni nama muraamata qiyaati malen dhiisuun jaan waan gammachiisu shagoye tabachud yonin hirari jirade zaata kayoni shagoye tabadde nage egas boda jolle titikos lenjisu turre tutabare doromo Toronto khesati dabne turre Minnesota tis geletia magi magartu waji daleine era heddu madrakaratis wajar kamne turre okay isi wajira heddu daleine Minnesota Lenji shubbistoota leenjii hoo akkamitti eegaluu dandeesse? Aruuza hundarratti gaa shagoyee gisee taphattoonni agarra. Aruuza irratti akkatti yaamamneetti yoo yaamamnee aadaan teenya akka achirratti argamtu feenaa nu jaan numa goonaaf jechuudha. Akkasitti dheetee afaan qabda walistoota. Hin qabu lakkiin waan taphadha. Hojii deemee waan nu baleessa xiyyaa guddaadha. Hojiisni wallisnaa shagoyee mana barsiisan. Ati barsiisan? Gara ati eenyusi barsiise? Anu maatii kan barsiise. Maatii kan barsiise tuuta xiyya qadirree dhawaa afran qallootu haarii kan barsiise. Gaafaan dura dhufe jechuudha. Isaan annin beeka biyya alaatirraa hin dhufe jeetiin shagoyee taphachuu ture mudhiin qabaniin jaan. Lafeen takka qaama keessa jiraachuu hin dandeessu je'ee faan yaaduu ture maaliif akka isaan taphatanii fi akka isaan leenjiitti qabanii fi protocol isaan jala deemanii fi waan hedduu na barsiisanii jechuudha. Galata guddaan isaanii kanna warri dura akkanaa miti akkana jee na barsiises Fatii Akramoo Ayyaantuu Sukkaree Daraartuu Ayyaantuu Baakumbaa isinis na barsiiste Abdishaa Mahammed Abdishaa keenya inninis khiyya kamitti nirraanfadha inninis hedduu jechuun bikka isaan jiran san ge'uuf hedduun hawwii qaba ture baatii 8 dhufeetiin baatii 4 gaddeebee baatii 9 ammaas gaddeebee anaa hojillee diraama takka bardalee ture Shawajji bar sharmaaki namni soo jeddirree wood wajji dalagu jechuun bar akkamigaa Hollywood ma faranjiiti bar Hollywood biyya teenyaati dirree wood wajji daleen egaa kaaseenni san hin baane hanga ammaatti hoggaa ati filmii biraa jalqabde faada bootaa gaafa duris akkanatti hin dalage akka jettuuf amma taraan itti aanu albama mataa keetii hojjechuudha waylo fi yadalho nama sii qopheessu muuziqaa isatti akka daliitu kana kana haal durii mijeeffattee jirta wal khees jechuun namaan ani hedduu wajji dalaguu fedhuus ni jira albamni xiyya qofa odoon taane fakkeenyaaf walleen shan yoo xiyya kophaa xiyya ta'e aartii teenya guddisuuf dhalaaleen hedduun chaansii itti beekamtu hedduun hin jirtu jeetiin yaada siigalee nama nuti qabnu sitti boonna garuu nama kana wajji daleynee abalu jettee akka lakkoofsaan guddannuu fedha ani nama khatabuus yoo jiraate namni keenyaas hedduu Alii Muhammad Diimaa Reetif Ameefaa namumaa walluma fedhe haa ta'uuti ani sagaleen itti qaba
Siigalee numaa walliste. Artistoota keenya walleen ala jiran keessaa mee eenyu faadhaatutu aartii tanaaf gumaacha godhee jira jettee addaati? Faarsu fotoon taane obboleessa kiyya guddaa Majiidee jeetiin yaada inni karaa jaalalaatiin ta'uu qabsoon ta'uu aruuzaaf ta'uu waan fedheenuu sagaluma isaa saniin qabeenya san baasee gizee wallisu akka kiyyatti suuqanneen qaasa akka kiyyatti. Ani gaafiin tiyya guddoo maal seetee artistoonni keenya kanneen Ameerikaa jiran ijoolleen teenya ciccimtuun warra dur zamana takka faa qoftii godhan bakka sirboota biyya alaa malee hin dhaggeeffattu bara carraatti asitti amma akka jirutti zeeroo deebi'an kuni maaliif si fakkaata? Dubbii tana si deebisuuf sharmaa kee barjaa qofa irratti odoo hin taane gaafa nan xiqqoo jaalalarraa wallisuu ture cabxuu jaalalaa takka hin beeku jechuudha. Gizeen ani wallee durfaa umriitii yaan gizeen wallisu zamana keetii miti akka beekte gizeen jaan waan mana keessatti dhageessu siigalee ummantii afaan itti banuu turan yookaan dur hin beeka aruuza gizeen dhaggeessa onni irraa wallistu ana garuu lafa guddattuun waa hundi sii dhufa. Kan jechuun akkaneedha ittee barte. Ijoolleen teenya amma sossootee jirti. Amma waa hundi galee jiraaf. Gizeen siin jiru yoomaan egaa dhaggeeffachuu dhiisneeti shaggooyee dhaggeeffanna jechuudha. Dhaggeeffannaa gizeen jiraanis waan achi dhaladheef lameen waliin dhaggeeffadha. Garuu waan irra na gammachiisu aadaa kiyya. Haa duraan bara hedduu hojjechuu turaniimi amma maaliif dhiisan? Amma bara hojjetu jiran jechuun ni danda'ama. Ni jiran ati suuta baha duraan bar wallee kudhan wal jala sii kanani amma garuu 5 3 amatatti gaa akka eeggattee qaamaa qalbiin eessa qotan eessa jiran jaanii akkasii baasanitti dhufu jiran malee nama baasan. Amma Iskandar Adamaaruun iddoo duraa san sirboota hedduu isaa fi ibsaa Eelamoo gaafa waliin dalagan san namni hedduu gammade beektaa. Maaliif Eelamoo alii fi Adamaaruun waan beekaniif jecha ilmaan isaaniitii waan jiruun daran sirbi isaanii akka dhaggeeffatamu godhamee jira. Amma garuutu sirbii isaanii san ibsaa Eelamoo dhiyeenya kana. Ibsaan Eelamootti jira. Isa wajji wal qunnamtii guddaan qaba. Iskeelleen gaafa Wissoon Afran Qalloo biyya galtee dhufee hojjetee jira. Garuu magaalaa irra hin oolle malee as hojjechuu isaa quban qaba. Iskaayi Jehi inni sirba babbareedaa dalaguu ture duraan. Amma immoo sirbii inni dalagu jiru san eessa jira waan jiruuf. Kana gaafii uummanni gaafatu beektaa sanumarraa kan ka'e. Ibsaan baasu jira. Ibsaan akkaan ani beekutti wal qunnamtii ni qabna. Jechuun baasuma jira inni numa eegaa inni baasu jira. Ijoolleen teenya za'uma eeggan. Namu jiru biizii waan ta'eef achitti dalagaa jiru kana godhu garuu baasuma jiran jeetiin yaadaati. Waan takka daddaffii baasuu fi suutatti bareedaa baasuu kamira jireetti yaadda. Suutatti yaadanii baasuu sanii turre wayyaadha. Gaafin si gaafadha. Hangama na gaafachuutti jirtu naan jee kaasa. Hanga ilaamaa gaafachuutti. Waas amma sirrii beetiin gaafii biraa si gaafadha. Shaggooyee ni leenjiftaa sirba aadaa si jaalatta miti. Mee sirboota shaggooyee keessaa tokko siin gaafadha maqaa isaa naa himta. Haala malloo shaggee haala malloo yaa nareeda yaa bareedaa afran qalloo as yaabada jaalalloo. Wallistoonni kun eenyume? Kuni Hamdiyaa haaya fiimu. Lagi kuni yoo wallaaltee sanuma gaafadhu naa siimaa. Haala malloo shaggee haala malloo. Khadiirii fi Maawardii jaanii. Maawardii Hamdiyaan ilillii muraaduu garmarraa suukaa sirboota isii takkas. Ochu Mahmudiyaati irraa bareedaa wajji mul'iftu jalee laka diina hafira isaa wallaalee walli isaan fureenyi. Hin beektu dura? Way anuu beeku. Dur gaafa kutaa sadii moo akkana qaraanu wallee qabsootiin fakkaatti. Akkasumaami? Yoo gaafa ijoolleeti wallee qabsoo keessa turteeti yoo beekte jeetiin si gaafachuu fadhe anuu beeku ture. Sangaa daawwattoonni keenya beekan
comment marratti haa deebise. Subscribe like godhaan nu himaa waa hunda. Akkasii kan gogorreessu astakakala. Amma sirba biraan si gaafadha gaa sirba jaalalaa keessa. Siin jaalaan dhoorkinaka siin jaalaan dhoorkinaka ol seeni gataayi onnee walakka. Naani beeku naani miga. Hai anu sirbaan nama bineeti si gaafadhu. Mas akkami si ani khadimee tu khani nambe ko si gaafadhu haa. An sirba kana eenyu wallisee ni beeka daawwattoota keenyaaf dhiiseetiin amma gaafii maayiitiin si gaafadha sirba jaalalaa. Osoo guyyaa tokko bareedduu na kana waaqayyo na godhe na dubbiftee ana. Sirbi kun sirba eenyuti? Sirba eenyuti? Way sirba nama ani jaaladha amma ati nutti himti bara. Osoo guyyaa tokko bareedduu na kana waaqayyo na godhe na dubbiftee ana. Shakituun talaaloo gararaasi loo gararaasi. Umaree. Wallisaa umareedha jechuudha. Niin deema sirbinoo. Umareedha kunillee. Ani umaree kaasite isaa kanneen adda kan mamoo adda isaan. Kairoo duubni gaaddisa kairoo duubni gaaddisa. Hindageenye antana. Tujjaar Sufiyaan. Hindageenye sirba kana. Lakki sirbi kun akka gaariitti magaalarra olee inumaa Minisoota kubbaa Oromoo irratti akka gaarii namni ilaalee jira sirba kana jechuudha. Okay, wallistoota sirba aadaa wallisan keessaa kam haalaan jaalatta? Aadaa ammatti? Taaj Shurubbee jaalatta? Taaj Shurubbee, Qamar, Raaju Muhammad. Mee sirboota isaanii keessaa haalaan sitti ol takka nu afeeriti nagaa wal dhaammannee addaan haa baanu. Tam keessaa. Shurubbeen jenne. Taaj Shurubbee. Taaj Shurubbee naan abdii fadismaa irraa fatta wal bira jiranii amma silaalu jiranii isaa kana. Shurubbee. Doisaanin doifamtu jaalaltii ifimti namoota rabbeeqa fuularraa na ifti. Walaloo jecha kana Taaj Shurubbeedhaaf anaaf barreessuu fedhe inni garuu anaaf fedhe inni garuu barreeffatee jira bas eeganni nutti fixe jeetuma nanumaa dhiise malee inni garuu jalarratti sharmaarkeetu sirba kana naa barreessu fedhe jee naan katabne maqaa keenya gabaru maalletti ni madda anis qorrama kiyyaa ni madda sirba qamar keessaa hoo qamar keessaa kaniin ani akka malee fedhu lam sadi afur halkee hedduudha qamar keessaa hedduudha haasawni keeni miyaawaa jechi kankee kan helaawaa namshi sawaa darantan sawaa yaa bareedduu itirree dhawaa hedduu bareedaadha karaajuutti hafe خراجو خفلي خفلي اوكي مي خفلي خفلا بريتا وكي خفلا كردوات ayyaantun roga aartii keessa ammas gara diraamaadhaa ni dandeessi jaan ni dandeessa wajjidaleenu amma abbaa mana keetitti aan dhufe meel haganas kan intal abbaa keetiin barbaadadhan sin dalle duuba abbaa abbaa natti hami laaqana na dhiise amma tafi maali wanni dalayte hulbata anni beeytaami gaafa ijoollummaatu akkaan hulbata nyaanne bobaa kiyyaa fi yaada saabunnichi jiraati. Haya boo. Bishaan ka jiru sani mangistiin nu gadhiistee jirti. Dhiqadhu eega nyaatte booda. Ani hin jenne akkana yoonii fi ati jaartii tiyya taate bishaan sun fiddee as taatee narraa dhiquudha. Akkana eedaa wayin nu tiyya taate jaarsa xiyyaara. Wayi daawwattoota keenyaaf si eenyurra danda'a komantiidhaan amma. Sagantaan teenya tana fakkaatti ayyaantu teenya hanga ammaan waliin turu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomii siin jechuu keenyaan duratti dirree hud akkamiin ilaalta?
Dirreewwood akkaan siin jetti Haallywoodii biyya keenyaati hedduun isin galatoonfadha carraa kana kan nuuf na yaamuu keessan naaf yeroo keessaniif anaaf asirratti argamuunis waan guddaadha jeetiin yaad anaaf fedhama meeqa wal beekna waan akkasii tursiiseef daawwattoota keenyaas ni himta garuu hedduun isin galatoonfadha interview kana naa kennuuf. Tole sagantaan nuti Dirreewwood kun biyya alatti akkamiin ilaalama? nama hedduu isin laal qaama qalbiin isin eeyna gizee isin challaa jettanii videos nu godhin dhiisni qaama qalbii mayyoon baasan neenee YouTube kana deenee search goona garuu waan gaariirra jirtan aartiin teenyaas akkana guddisuun kara keessaniin hedduu waan guddaadha jee shirmaakiin adumaa hunda godha viidiyoo shaggooyyee keessa maqaa keenyaa agarra muuvii yoo laalle ni agarra gaafii deebisaa irrattis agarra ati taateessuma dhalteer. Ammas dhiyeenya kana sirbat akka takka akkana eegaluun fafada fakkaata. Ni fakkaata eegaluun fedha odoon taane namni hedduu surprise ta'a gizee sihii beekan ati aartii keessa dhodhoositee jiran ati suutatti as baasu jirta garuu haajan nuti gaafa hedduu na gaafattee jirtan si gaafachuun hin danda'a. Na gaafadhu. Maaltu aartii kanas eegalsiisuu fedha sharmaakee dirree dhawaa keessatti jijjiirama fiduun fedha aartii teenya beeksisuun fedha jettee maaltu dura tarkaanfii dura maaltu si fedha? Ani immoo gaafii gaazexeessaa ta'eetiin si gaafachuu ture amma ati gaazexeessitu ta'e jechuudha. Tole egaa akkas taateefuu gaafii kiyya gabaabseetiin sitti hima. Ani beektaa namni hedduunis gaafii kana na gaafata. Ani waan kana keessa akkamittiin seenee kajoo dura dirree dhawaa keessa dhalachuunu aartii keessa akkanuma jiruuti. Silaayin naannoo bira daladhe aartiitti seeneen jaa amma an aartuma keessaa hin daladhee waan hin beef jecha dirqama kiyya asitti dhalachuun kiyyaa kana godhe akka nama aartii ta'e yeroo sanii kan hin beekee jechuudha. Eenyutti laallatteeti? Namaan ani itti laalladhee egaa ani nama sanitti hinaafee akka isaan ta'uu fadha jee dhuguma dubbachuudhaaf Jaafar Aliidhaatiin hedduu natti tola. Aktii isaan natti tola akkaataa inni gaazexeessummaatti dalagu kun hundi natti bareeda. So isaaniin dura eegalee akka isaatti sanbooda filmoota hindii kana laaluudhaani ka filma hindiiti bakka akkas akkattiin istaara ta'uu eegalee bifa saniin ayyaantuu teenyaanis kan hin eegalee jechuudha. Fuuldura maal yaadda? Fuuldura wanni ni yaadu Hooliwuud biyya alaa jiru san dirree dhawaa keessa gadhaabuu sani bakka Dirreewwood achitti magaalaa dirree dhawaa keessa dhaabuudha sani kaayyoo guddaan. Fitattee gaafii kee? Akkasiinsa. Ayyaantu teenya gaafii deebisaan waliin godhuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomii kumlama allama ganni yaa kee rabbiin siif haa guutu galatoomii siin jenna. Fodana ballamtee narraa turtee maaliif haftee garaan kee kamiin dandeenye jabaattee dhagaanattee ansirraa gara muradhu natti nusinaa rifadhu. Ansirraa gara muradhu natti nusinaa rifadhu. Halamana doonke malee sinjibbine yaa jaalallee antakka olii tumbulee waa'ee kan khiyyaatu malee alkool wachuudhaan na dhufta ceesus yoom rafuun na dhifta alkool wachuudhaan na dhufta ceesus yoom rafuun na dhifta. Gamtokko irruuni gamtokkoon guutamtuus dhaabdhaabe adamaru fitini maaliin balleessa kaaf ala jirtu yoomumaan galaa jechaa turte amma hoo maaligaa irruunati farrifu nin gale malee yoomiin qubaddaree manan qabu jaabarsanu hin qaanfatu osoo maalla qabdu moo yoo qabaachuun lebaatti osoo baankii hojii gamtaa oromiyaa haala mujjeessaa jiru malan qabu yoo jettirra hin jiru atiis iddana arrabsitu yoo malanaa dhoytirra hin jiru karaan gabaabaan reelisteetidha. Raayitas geessu biyya Ingilizu. Teknooloojiin jaarmayaatii fi istaandaardiin manneenii kan Ingiliziidha. Asuma immoo handhuraa daamaa ganda boolee daandii Dooktar Alii Birraa gubbaadha. Jabeenyaa fi umrii manneenii kan murteessu qulqullummaa mi'ootattiin jaaramaniiti. Nuti dhagaa fi cirrachaas dabalatee mi'oota magaalaarraa dhiyaatanis kan filannu hundinuu sadarkaa barame ol akka ta'u gooneeti. Diyaameetiriin utubaa sibiilaa 10 irraa gama 12 fi istaaffaan ittiin dagalfamuus 6 irraa gama 8 akka furdatu gooneeti.
Makaan simintoodhaa fi qorataa reeshoo 123 fi armaataan sibiilaatis arsii konkiriit sadarkaa 25ffaadhaa akka ta'u gooneeti. Ammaas jaarmaa ariifachiisuudhaan madditti gurgurtaa shaffisiisuu keenya gaalabsinu dhaqqabadhaa isiniin jechaati. Manneen ilmaan keessan ilmaan isaaniitiif dabarsan horachuu yafeetan Real Estate Brighton. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diignu isiniin jette. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa fi dhimmoota barbaaddanii filattu. Jibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.